Viidiyoo tokko murteessaadha jedhee kan yaadu keessaa inni tokko voice recording yookaan waraabbii sagaleeti. Keessattuu immoo akkana feesilaas chaanaalii yoo ta'e kan qabdan sagaleen keessan qulqullina qabu taanaan namni kamiyyuu viidiyoo keessan ilaalu fayyamamaa miti. Kun immoo wantoota viidiyoo keessanii ajjeesan keessaa isa jalqabaati. Ta'us har'aan booda garuu kanaaf akka yaaddu ani akkamittiin akka rikardi godhuu fi sagaleewwan jeeqan akkamittiin akka namamsiisu haala ajaa'ibaatiin isinitti agarsiisa. Dhumarratti weebsaayitiin ofii fayyadamu wanta isinitti himu hanga dhumaatti dhaggeeffachuun dagatina. Rikardi gochuu keessaniin dura hanga danda'ame tokko iddoo waca hin qabne filachuun bareeda. Dabalataan immoo wanti cibsee isinitti himu tasumallee sodaachaa waraabbii sagalee kan taasisu. Sana booda gara appilikeeshinii rikardi ittiin taasisu nu deemu. Asitti iskiriptii keessan qopheeffachuu dandeessu. Yoo isin hin barbaachisne immoo dhiisuus dandeessu. Murteessa sagalee qulqullina qabu rikardi gochuu waan ta'eef kan isiniif salphatu fayyadamuu dandeessu. Erga qophiitu murtanii booda gara appilikeeshinii bilbila keessanii saawundi rikardi jedhu deemuun akkuma dura isinitti hime sodaa tokko malee firii ta'uun haasoftu. Akkanaa kanatti viidiyoo irraatiin bilbila keenya fayyadamuun sagalee ajaa'ibaa qulqullina qabu akkamittiin akka rikardi gochuu dandeenyu kan waliin ilaallu ta'a. Kanaaf hanga dhumaatti dhaggeeffachuun dagatina. Mi'a dhaggeeffannu. Viidiyoo irraatiin bilbila keenya fayyadamuun sagalee ajaa'ibaa qulqullina qabu akkamittiin akka rikardi gochuu dandeenyu kan waliin ilaallu ta'a. Kanaaf hanga dhumaatti dhaggeeffachuun dagatina. Akkuma dhagaa jirtan qulqullinni sagalichaa kan baay'ee nama jibbisiisu, baakgiraawundiin isaa immoo dhaggeeffachuuf kan gurratti nama hin tolledha. Kanaafuu akkamittiin sagalee qulqullina qabu argachuu dandeenya? Gaaffii jedhuuf immoo Kiroomii yookaan Googilii fayyadamuu dandeessu. Ani Googilii fayyadamuun isinitti agarsiisu. Erga Googilii keessa seentanii sarchi baarii irratti Adobe Enhance jechuun sarchi goota. Akkuma argaa jirtan gubbaarratti Adobe Podcast kan jedhu weebsaayitiin isiniif dhufa. Isa tuqxu. Erga tuquun keessa seentanii booda fuula akkanaatti isiniif fida. Go to Enhance Speech kan jedhu ni tuqxu. Amma immoo Drop File to Enhance kan jedhu jala deemuun Choose File kan jedhu tuqxu. Sana booda faayila kiliin gochuu barbaaddan sana isin filachiisa. Erga filattanii booda process godhee haga xumurutti sakandii muraasan eegdu dhumarratti daawunlood gochuu qofa. Amma mee sagaleen keenya maal akka fakkaatu haa dhaggeeffannu. Viidiyoo irraatiin bilbila keenya fayyadamuun sagalee ajaa'ibaa qulqullina qabu akkamittiin akka rikardi gochuu dandeenyu kan waliin ilaallu ta'a. Kanaaf hanga dhumaatti dhaggeeffachuun dagatina. Akkuma dhagaa jirtan haala ajaa'ibaatiin sagalee qulqullina qabu nuuf kenneera. Kanaaf hundi keessanuu qulqullina sagaleetiif weebsaayitii kana fayyadamuu dandeessu. Anis kanaaf fayyadamu weebsaayitii kana waan ta'eef maayikiin baay'ee isin hin rakkisu. Viidiyoon kun yoo isin fayyade laayik, sheer akkasumas sabiskiraayib gochuun dagatina. Nagaatti.